Ayya baratti bara durii kan sareen didde nyaanne kan harreen didde baanne. Ya baratti bara durii kan sareen didde nyaanne kan harreen didde baanne. Hansila godhi asii binna. Oiga abaaboo tokko naa kenna wiinii dabalu wiinii lama ta'etta. Ija namaatu si nyaatee maakii koo maaliif jedhu ija namaatu nyaatee kanaan miidhagina ani fedhee miidiyaa irraa badee bara malee namni nan bachiisne bara. Abaaboo tokko naa kenna wiinii si walakkaa'u na balle kaansan hin godha. Maaf balleessita kennaa. Asii finna qabu. Barbaadni barbaadechi. Maaf godha namni aburre obseetii namni namaayyuu turan qabu asirratti. Asliin hin jiru. Aslii algabbaaf laayif laayillee. Nama kumaaf dhibba lama qabatee waa'ee siyaasaa waa'ee araaraa Taanzaaniyaatti ta'e araara godhanii badhaa buusaadha. Araaramuu didanii du'a maal goona reerti? Dhaamsa walii dabarsuu qabna ree. Araaramuu didanii maatira qabu jennee marii goona manatti dhaloonni ammaa kun. Maal gochuu qabna itti yaaddan araarri erga milkaa'uu didi. Isaaniitu maal nagalchan? Kana goota koo siyaasa keessaa yookaan akka keetii kanatti dhibbaan dhibbatti bahu. Yenni boodii gaardii weelkaa maayilaa maayilii beedugudu yetammaa sabu. Yenni kunju. Silaa uummata nagaatiif yaadan ni araaraman ture. Doktor boodii gaardii yennee laaf. Maki yoomiree kaboboo ko. Bakka amma falli jiru humna qabnu jabeeffannee bilisiginnaa buqqifnee woboon 4 kiiloo seenuudha. Falli jiru. Kanaan achi nagaa yoomuun jiru. Woboon 4 kiiloo seenuu qabaa dhibbaan dhibba ginnaa buqqisuu irratti qabdoomna. Woboon 4 kiiloo seenuuni akka salphatti 4 kiiloo seenu dhiigee ilmaan nama meeqa? Bilisiginnaan abiyyiin 4 kiiloo keessaa baafnee bilisiginnaa achi gadi yaafnee jaalamarroo 4 kiiloo galchinu malee biyyi nagaa ta'a. Allaqe. Woboo silxaan baazaa. Kana wanti nu barbaadu. Yaa kana nama hubachiisti wallahi maal asooyitu. Waan hin taane akkasitti dhaabni bilisiginnaa fi woboon hanqa walitti hin araaramitti biyya keessatti nageenya hedduuf namni tokkollee abbaan fedhilee nageenya fiduu hin danda'u. Isaan lameen hanqa walitti hin araaramin. Qawweedhaan kaanee immoo ni buqqisnaa ni cabsina yookaan hin taane miskiinaa fi uummata keenya kan nyaatu qofneetu jidduutu dhuma jechuusi galee saniifuu kan hooyyuu araaraan an karaa No, adabba yaada koo jijjiiree jira. Otuu woboon 4 kiiloo seenee Oromoon guutuu woboota. Amma bilisiginnaan gimmaashiidha. Woboo jira. Araatiiroo akkanumatti woboon lafaa haate akkam jechuun waan hin taane ammata dheeraa kanaa hin seenne akkam waan amma ganaa nama Qeerroo dhaloonni tokko kun bilisiginnaa buqqifnee abiyyiin achi gariinee 4 kiiloo seenuu qabna. Haala kamiin waggaa tokko irratti godhachuu qabna. warri miidiyaa kun maa irra walii galuu qabnani beektaa? Isaan akka araaraman araarri isaanii uummataaf faayidaa akka qabu. Didan kun Isaan araaraman didanii baradhaa Taanzaaniyaa. waa hedduu dubbannee jira, waa hedduu jennee jira, waa hedduus goonee jira si galee garuu akka nama tokko dhaabbannee gisee sun akka nama miidiyaa tokkotti kan nu barbaachisu araara qofa. Isaan lameen walta'iinsu qofa. Yoo kanuma Oromoon guutuun qawwee qabatanii seenuu qabnaa jettan ta'e naaf hin galle akkanatti jechuun akkamitti Amma wanti bilisoomuu didee waan bilisiginnaan aangoorra jiru otuu woboon aangoorra jiraatte Oromoo woboodha waan ta'eef waliin qoodu paartiidha. Diina irratti xiyyeeffata. Waa viidiyoo yookiin bilisiginnaan baduu qabdiidha amma karoora keenya. Kan irratti jabaannee achi gadi baasuu qabna. abbaan fedhe abbaan fedhe yaabatu abbaan fedhe haa jiraatu garuu uummata kanaaf nagaa malee dhagaan illee uummata kanaaf hin barbaachisu saa kanatti qawwee miti dhagaan hin barbaachisu uummata amma dhumaa jiru kan uummanni nagaa
kanaachi dhawra kan dhumuutu hedduudha jechuudha. Saniifuu kan godhu qabnu nageenya akka dhufu. Waboon takka nama ajjeesee beeku. Bilisiginnaan nama fixaara waan ta'eef bahuu qaba inni 4 kiiloodha. Bahuu qaba bilisiginnaan. Waboon takka nama tokko ajjeesee beeku. Waraana mootummaa ajjeesaa jira malee. Waraana ajjeesuu jira malee waraana isaa ajjeesuu dhaqa waboon takka nama nagaa ajjeesee beeku. Waboo faana dhaabbannee bilisiginnaa achi ari'uudha kafalli jiru. Deebi'asii kun immoo oduu wayii. Rakkoon barsiisaa Oromoo hundinuu waboo fakkeenyaaf nama waboo keessa nama waboo faana dhaabbatu keessa nama tokkodhaan akka maakiitti jechuudha. Garuu Oromoon hundinuu waboo bira hin dhaabbatti. Silaa hundi bar takkii yaada tokkoon deemu, takkii waliin seenu, takkii waliin dhumu, takkii waliin bilisoomu, takkii waliin rakkatu sani bari. Kan waliin rakkatu jiru bari. Abduu fagoo maaliif dheedhaati waan tokkoon sitti fagoo dhaqu miti. Fakkeenyaaf TikTok kanarratti sababni TikTok yanarraa itti gubataa ooluuf maali? Sababni tokko sababni TikTokiin yeegizee dhibbata akka kooloon dhiyeessee nama gaduma taa'aa ooluuf kisuma hundaa ol ka'ee gaduma kufaa oolu maaliif naa deebisa? Waan Oromoo taate jechuudha. Waan uummata kiyyaaf sagalee ta'eef miti. Okay. Ummata kiyyaaf waan sagalee ta'eef. Anis hundi keenyaa silaa bikka tokkotti yaada tokkoon deemnee sagalee taane TikTokiin nama tokko TikTokiin kiyya qoftiin hin gubatu silaa. Maaliif ni beektaa? Kan nama hedduu gubuu hin danda'an, yaada nama hedduu balleessuu hin danda'an. Yaada keenya ni guddata jechuudha. Sigalee kana kan hin jeef maaliif ni beektaa? Nu hundi keenyaa silaa yaada tokkoon deemnu yookiin waliin qabsaa'u yookiin waliin dhumu yookiin waliin waraana seenu yookiin waliin bilisoomu silaa deemne sigalee nuti bifa guddaa keenya hin bilisoomne jechuudha. Yaadni naan qabu kabra, yaadni ati qabdu kabra. Akkasitti immoo hin amma falli jiru warra ilal warra biltiginnoota diyaasporaa of keessaa baasuu jara nuuf jira. haa dubbaddu kaabdus haa dubbaddu aftan. Saniif waan saba kiyyaaf jechuun ati hin caffarta fakkeenyaan sin jechu jiru. Ati hin dallastaa hin taphattu. Ani garuu nama dhumusaniif garamurraa lafa asumarraan iji sagaleen keessi hin jalaa cufanii hin guramu. Sagalee dhaabee sanarraa yoo kan kaasu ta'e yaadni keenyas guddate waliigalteen keenyas guddateeti oromummaan keenyallee akkasii ifaa deema jechuudha. Yoo tokko kan cabsu ta'e tokko kan qabuu ta'e yoo tokko kan bilisan baasa jee waraana seenu ta'e Oromoon akkasitti wanti jettu hin jirtu. Sigalee miti hundi keenyaa tokko taane waliigallee alaagallaa jecha jaamusa yoo qabannee deemne malee. Kan dide bilisiginnaa didde bara araara kana. Waboo waa tokko hunda waliigalee waan gaafate deebii kennuu didde bilisiginnaan bara. Silaa nagaan bu'ee hadda araara Oromoo eegaa ture kan fashaleesse bilisiginnaan. Bilisiginnaan nu kasaarsite. Malaalama isaan gisee lama araara kana ni buusne jaanii deemanii garuu hin taane wal ta'uu dhaban. Ani hin beekne wallahi garuu Oromoodhaaf wanni isaan obboleeyyan lameenuu waliin taane akkamitti nuti na dhibaa biraan gista wallahi. Bilisiginnaan diina Oromoo ta'uu qabdi akka inaaf keenyaatti ilaaluu qabna. Bilisiginnaa guutuun diina Oromooti jennee itti murteessinee buqqisuu qabna. Obboleewwan keenya jennee harkarra qabnee rakkataa jirra. Obboleessa kiyya osoo jettu rakkoo guddaa ta'e. Dhaggeeffadhu akkas ta'e. Achi keessa kan jirus ilma Oromooti. Ilma Oromoo yaadaan walii galuu dadhabeedha. Miti yaadaan walii galuu dadhabnee jirra. Bilisiginnaa keessa kan jiran ijoolleen Oromoo ilmaan Oromoo ni jiran miti. Ilmaan Oromoo sanuu yoo kan ajjeesu ta'e yoomillee hin bilisoomu Oromoon hin bilisoomtan. Naayisinima. Yoo obboleessa kee kan ajjeestu ta'e moo hin bilisoomtu. Namni dhiiga ifii gannaqee akkamiin bilisooma si jammar. Aboo dhiisee amma waa'ee qabsoo haasa'uu fedhu. Aaraan qabaatiyyaa waa'ee qabsoo kanarratti. Waan sanarraa iyyaa jiraan. Yoomillee alaan gallu yoo waliin galii. Guys, tap. Amma qabsoon abdusee akka duriitti akka haaraatti irraa dhuftee kaasuudha. Dhiiseen ture halkanii guyyaa bilisiginnaa balleessuuf qabsoon jechuudha waan dandeenyu. Gama feesbuukiitiin gara hundaan.
bilisiginna matufata allabba diyaaspoora asii kuufee Oromoon bilisoome jedhu dhageessanii dogongorina. Bilisiginnaan baay'ee kuuftee jirti dhugaa rabbi rakkanni. Dogongorina diyaaspoora soba biyyi nagaadha minaamin jedhu. Garaa isaatiif jedheeti. Asli ya Mimi, asli na yama please. Anna wali galu da bani adda galani gittani arra. Akkamitti walii galan hundinuu aangoo barbaada. Hundinuu aangoodha barbaada malee Oromootu barbaade walitti araaramaman. Namni sabaaf aangoo barbaadu ሁለቱም ስልጣን ይፈልጋሉ። እዩ kan jettuun aji koomenti siree attirwaaraat bilisiginnaa koomentiidhaan ajala fedhiidhu adaba zan bilaachuu sinitti godhu. Tokkoon keessan kana booda bilisiginnaa koomentii kana jalatti faarsinaan isin ajjeesan yoo liqatu qaamaan iyyuu machaa'udha. Amma nama bilisiginnaa deeggarra jedhu isaa Oromoodha yoo nuti jedhe gurrarraa muramuu qaba. Maaliif Oromoon bilisiginnaa nama fixu deeggaru jiru yeroo kana. Gurra sirriirraa muruudha yoo danda'a. Gaa'is taa'aa faaliidhu. واين برد والله لما مراتش بسم الله أنا عم يادنا نيت سلا خاص وان رجع أصلي دفوت دي أصلي ني أجي بلا مساجر نمكما ويرد وأكملت أرى رمودي دنجر لو لا جرا برني guys أبي بقولكم بوسا بكلا كوبيسي بقى ويا سدان كذا كيس مرة سرّا مرة ورا بالسجن ده قرطب كوبيس تكورا دالة جورو تكورا دالة إيماني nanti koosaan hirne na ijoollee woboodha. Baay'ee harka sirriirra qabne obboleewwan keenyaa bilisiginnaan isin qajeelchiti. Hin beekalaachuu. Hin argaachuwaallee hin beekalaachuu. Roboon araaramanii nageenyi bu'ee hedduu bareedaa ture wallaahi. Thank you Awadaay. Awadaay. Ijoolleen keenya warri woboo kaayiroo keessa jirtan qopheessaa bilisiginnaa kaayiroo keessa teessee bilisiginnaa jettu gurrarraa morra warabbi. Imanu of qopheessaa hundi keessan ijoollee woboodhaa kan kaayiroo keessa jirtan warra bilisiginnaa qabne gurrarraa morraa hundasee. Maalaa soyidaati moo? Goobaa miti warroodha as ta'anii warra bilisiginnaa deeggarra jedhan walii qabnee warri woboon as keessaa gurrarraa morran. Uummanni kabilisig warri uummata raayii miti rakkoon warra sirna sangubbaa tattaa'u raayii malee. Warra taa'ee jira deeggaruutu jira warra asii jira ittiidha mallaqaan deeggaraan jira bilisiginnaa. Deeggaruu malee warra araaramuu deekanaa hojjaa guyyaa takka harka wal fuudhanii hin beekani. Annummaan gurii irraa ciramuuf malee abdussee xiyyaa. Qajeelanii saba isaaniitiif sagalee ta'uu danda'e. Kam jette qashtiyaa ta'a. Baay'ee gaddine dhugaa rabbi. Gurbaa kana maqaa footoo kaafannee boonsaa biqilaa kan jedhu kana bilisiginnaa kaayiroo keessa jiran natti fakkaata. Boorerraa jalqabnee akka inni lammata waa'ee bilisiginnaan dubbanne kun. Footoo kaasaa maqaa sana. Hundi keessatti ijoolleen kaayiroo keessa jirtan footoo kaasaa maqaa feesbuuk tiiktookii kan. Abdussee ati garuu hedduu haasofta maaliif isa? No koomentiin hin haasawu jira ofiimee miti bar koomentiin jira jedhan. Isaa jirtaa bar naqaa jeemee. Maal fira dhabde gaafa fira dhaban akkuma kan dhabdeetiin ofiin nama qaba watuu gadi. Garaan na gubate wallahi an gammachuu dhugee eegaan ture guyyaa 15 araara mariirra jiru.
Suuraa jaalmarroo dhufti waa biraa feeyyuu suuruma kana ilaalee na hin araaramu. Bar hammuma Taanzaaniyaa dhaqatti waan inni fakkaate ilaalme jaalmarroon. Waran bar qaba. Nama kana fakkaatu bosona dhahu jira. Guyyaa 15 keessa kana fakkaatu marroon. Wallahi kun suuraa dhugaati waran bar qaba. Suuraa jaalmarroo Taanzaaniyaatti ka'e waan dhugamu. Guyyaa 15 keessa kana fakkaate gurbaan. Mee kanuma ilaalee na araaramu. Zannatee jiraachuun fedhu walii galee. No, akkanan jeen rakkoon sarraa miti si galee miti. Rakkoon biltsiginna irraa malee. Namni kannaati akka inni zannatee jiru. Photoshop dabar. Wallahi shopping waan balqaba. Wallahi arabaa wallahi jeen kana soitati. Uksum billahi suuraa dhugaati dhaqiitii caaltuu taakkalaa jaartii isaa jala laali. Jaartii isaatu poostii goote. Abooda fi waan dhugaa poostii haasaa waa shopping miti. Suuraa dhugaa. Jaalmarroon ni dhaqeemu nama bikka buusanii namaatu dhaqe isa miilaan dhaqe. Xiyyaar helikoophtaraa fuudhame qaamaan irratti argame bar. Waa namni bakka bu'e jiru bar. Qaamaan irratti argame. Jaalmarroon ni dadhabee tarbiyyessa taa'ee godhaa jira. Sibsabaarraa dadhiigaa fudhannaa kennamteen inni tarbiisinii godhaa jira jedhee bar. Gaddantiniidhaan maal taate? Makii ati dhiiftee quban qabdu makiin jedhaa jiru. Warabbi suuraan kan jaalmarrooti. Jaartii isaa jala dhaqii feesbuukii ilaali. Caaltuu taakkalaa jedheeti. Ani baay'ee hordofaa hin jiru maaliif itti dhiisee hin jira. Abaabolee maqaa ijoollee waan akka dhiisee hin jiru qabdeen gaddaa garuu dhaheen isaanii argamee jira. Jaalmarroon dhugaa rabbii faranjoonni illee maal jedhan gurbaan kun otuu moodelii ta'eetuma biyya keenyaa fudhannee gallee ni iyyaatteen achirratti. Gurbaan footoon isaa miti. Wallahi footoon jaalmarroo dhugaan. Sobaa miti kun. Geessi googilii keessatti qulqulleeffadhu kun. Shooppiidhaaf isa kan? Watan nakashakashami. Baay'ee ganam wayne gudii kiyyaa. Guyyaa takka inni Oromoon jala dabarteen beeku guyyaa takka. Eenyu kana garuu. Suuraa kana keessi googilii irratti kan shooppiidhaaf kan addaan baasu laali kun. Jaalmarroo laaneera. Shakkee shooppiidha moo'ee jaartii isaa poostii goote. Mucaan daa'imni isaa maqaan isaa maali? Kan Taanzaaniyaa irraa mucaa kiyyaaf maal jedhama maqaa mucaa sii waamtee ergameef jetti. Isa bara. Saniif wanna hundatti ilaalaa hin jiru. Sanumaaf. Abumaati. Isi waan beektan bakka shooppii. Jaalmarroo kunuunsa jaalmarroo. Jaalmarroon beektan akka inni bareedu akka inni gaafa uffaa billi jedhee uffata keessa galee ajaa'ibatti bareedu. Jaalalli qabdullee Oromummaa kiyyaa fi gootota kiyyaa Shooppiidha kan jaalmarroon hangana bareedu wanti barbaadamu warri shooppiidha ta'an. Still ያሳያችሁ ይሄን ጀንተልማን የዘነጠ ያራዳል ታታቡላ ጋይስ ጉርባ ካን አካባቢ ሾፒ ሜሜ ኤሰሳ ሾፒ ደረበ ያዲከን የትኛው ነው ሾፒ ሜማሳ ሾፒ ፈቃድ ሜ ሾፒ ኤሰሳ ሜትማ Gurbaan yuunivarsiitiidhaa yaaraadhaan raastaa ajaa'ibaatti ture jaalmarroo jechuun warabbi tokkoffaadha. Moodeelii ajaa'ibaa ta'uu danda'a. Gaafa bosona keessa waan jiruuf waan uummata isaatiif jecha malee hubata addunyaa tokkoffaadha. Namni hanga isaa bareedu jiru miidiyaa kana waan yoo ana ta'e. Ani tokkittiidha kan jaalmarroo madaaduu danda'u. Gaa'is taa'utaa bareedu. أنا عشرين راتين ثلاثة راتين تقولين تقولين أزم بي أصلي زم بلو أركراس وجد دوبلو ميلا متان كم زم بلو أركراس دوبلو وجيزا زم بلو يشوف أنا ما تفهم في إيه وانتي أصلي دوبلو وانا بوان ميلا أركراس ميلا كم زم بلو يشوف No game tempat lain je. Nuti boodee waboo jaalmarroo wajjin jirra kana booda hundi keessa jaalmarroo jedha barreessa bakka nuti qabsootti deebinee jirra. Isheen ture ka jaalmarroo gaar wadafiit. 4 kiiloo ka jaalmarroo gaar yaamraan.
nuti kana booda jaanmarroo wajjinii qabsoo keenya fuulduratti finiisu. Caccabsanaaf yaadde konko. Abbichuu waan dideera waan ta'uu dide. Waan ta'u abbichuu. Amma mo'achuu qaba kee amma ni taphanna geemii ምንድን ነው ጤና amma taappiidha kan isin adda kiyya irra keessatti sadi qofa dhaha koopilinkii gisee kudhan hundi keessan ijoolleen kiyya hundi keessan akkasi nama hubannaan laayif gooliin wajjin walaale yoomuma laayif goolii guutuutti nama dhabuuta qaba tokko guuteerra tokkotti rabbiin kadhanna boodinyaa'e jaalmarroo maakiin akkasi ushaa argisiisin zimbilee as daggite video waraabee garuu gaddiiftu moo waraabuwan Nahima laayif yii mul'ata. Waboo mataa duudhaa. Waboko malire malin bili sabana kawidan wala babana Kunoo bara qawweedhaan bilisa baay'ee bahamuun jedhan soba. Filisteen maaliin warra kaan harka kennachiiftee jirti. Qadhukkee irraa kaaftee bara. Israa'eel harka kennattee jirti amma Filisteeniin. Qawween hundi qaba. Qawweedhaan bilisa bahama. Sobanni kadhaadhaan araara jedhamu. Goshatuma. Abaabolee ijoollee keenya jabaadhaa. Ulet biraa orgaa'es. Abaabolee kun. Thank you very much. Thank you. Taaptaappi adda kiyya banta takkatanu. Akaawuntii kiyya akka tokko narraa tattee jira wallahi. Mee kooppii linki godhaa. Nama meeqa jedhamu abdaati maqee? Nama 100 yooyitu jira. I don't know maaliif akka akkana ta'e. Qaleessa sirriitu jira. Laayifii irraa baddee deemita taanaan achumaan si jedhama namare namni akka qalbiitti nama biraan ga'u. Namnis akaawuntii kun kiyyattiin fakkaatu namni gisee hedduun beekta. Waan hin badee jiruufi bara. Kaampaanii TikTok waliin deemnee sirreessisiifna vaayiraalii isaa akka qabu kun banamee jira vaayiraalota. Wallahi vaayiraaluu akka namni 10 daqiiqaa keessa seenu gochuu kan deemaadha. Reefin qoran deemame akkuma seentee namni 10 seena laayivii irratti. Amma rakkoon isaa vaayiraalii irratti hojjetame. Vaayiraaliin kun sirraa'uu qaba. Eenyuun suuraa kana irra keewwatee jira. Callisa piroofaayilii kan isaa irra keewwatee jirti. Suuraa qofa waggaa meeqa? Gudee dabar. Makki namni si jedhan jiraachuu dabar. Namooti tokko namni nagaa taa'aa malee giiftii kennuu danda'u. Deem walitti deebina. Deemeenis silaa deemuu kan hin jinqabaara. Deem bistee hundi. Bismillah rahmaan rahim na raffisee wallahi alazim. Abduuseen gisee mana kana dhufe woomaatutu waa takka tattaa I don't know maal akka waa ta'u. Woomaata akka tokko tattaa mucaa kun seexaana qaban saa'e. Asliina yaa mana asliina wayyaa bara. Maaliin bilisa qawweedhaan bilisa. እና ጋይስ akkam jirtan ree akka biraan laayifiin kiyya hin mul'ataami yoo ni mul'ata ta'e ni mul'ata jaa yoo mul'anne immoo mul'atu jaa koppii liinki goona ni mul'ata moo hin mul'atu ni mul'ata moo hin mul'atu ni mul'ata jechuudha hayya koppii liinki godha koppii liinki dafaati hundi keessanuu Maftu hayyee bareedduu ko thank you. Copy link godhame mana kana copy link godhaadha. Manni kiyya akka tokko tatta'u jiraati. Copy link godha. Hundi keessanuu copy link godha. Seexaan abdusi mana kana ba'u qaba. Copy link godha. Yes, go copy link. Copy link godha hundi keessanuu.
Koppiliin godha. Shukuti Oromoo. Yes. Koppiliin. Jirtu maal isa? Eh? Mul'attu. Maali mucaan? Komantii baalagummaa akkana kanan barreessinaa gisee mana kana dhuftan. Maal itti mul'atu? Ati hin jirtu mee ati fagaartaa caqasatti? Egaa maal jechuudha? Laayifii mul'ataan jiru? Okay, koppiliin godha guys. Koppiliin godhame. Ni mul'ata. Ni jirta. Maal jibdaa anta ni jirta naan jechaa jiranii. Isaantu soobaa jiran dhugaan siimaa jiran. Koppiliin kanaaf godha guys. Mee amma koppiliin godha hundi keessanuu. Isa soobaa hin jiru hin mul'attu. Koppiliin godha. Maqaan mul'atu hin jaanii isa alaa jiru. Hayyee galatoomi. Hayi maaliif kijibdaa? Okay. No wallahi ni jirta. Maftuu hayyee si amanii ati ni jirta. Asli naa yaami bannaatish maftuu. Asli naaf yaama. Anamma bika biraa deemee qaxaqqaxamuu hin danda'u. Koppiliinkii maaliif hin goone? Laayifii kiyya duraan akkana ture guys. Manni kiyya duraan akkanaa miti bara. Garuu bakka akkaawuntiin kiyya kun sirrii hin jiru. Laayifiin kiyya nama biraan ga'u. Koppiliin kiyya gootan maal rakkoo qabame? Akkaawuntiin meeqaa guzee na jalaa gubatee wanni hin jawaanii. Koppiliin kun manaaf godha. Taabtaabillee godha. Koppiliin killee godha. Yaa godhaagaa. Subhanallah. Namni gisee by the way maaltu jira isiniif fakkaate? Namni gisee if jalaa bade. Namni TikTok kanarratti nama arrabsu lafaa keetu akkanumatti osoo kophee ati uffattu quxarii kan kee hin beekin kan fe'u si arrabsu kuni kanuma akkanumatti xallaq yeetuma suma gubbaba'uudhaaf fiigu kuni nama tokkoffaa if jalaa bade. Lammaffaa nama ifiin walala qabu. Sadaffaa I respect yaaduu keessaniif galatooma. Amma isin zanaa jedhaa jiraadha. Ana cinqii mataan an dhibbisinaanii jiraachuu barbaada. Sukkaara dhibba nagalee oole mataa kana dura waan ulfaate walla. Anama cinqii asamu jaaladhu wallaahi. Qabsoo maarree baqattummaa alhamdulillahi namni fayyaa qabu waan dhabe hin qabu. Oromoon nu wallaalee miti. Koominiitiin Oromoo nu wallaalee miti. Doktora waggaa deemee torba barate faranjii nu hin beeyti. Oromoon na bira taree silxayyuu ispoonsara ta'e. Maaltu rakkoo kana hunda boche? Qabsaayaan Oromoo akka hin taanetti bakka hin taanetti du'uun anaan haarawan baane. Qabsaayaan Oromoo biyya baqaa keessatti du'uun biyya baqaa keessatti dhukkubsachuun doktoraan haarawan baane. shut it down gisee Jeneraal Waaqoo guutuu kaara Oromoon dhaadattuun Keeniyaatti waggaa meeqa dhukkubsate ka Oromoon quban qabu. Jaarraa abbaa gadaa kaara Oromoon dhaadattuun Yamanitti waggaa meeqa dhukkubsate eessatti du'e. So anaan haarawan baane karaa abboota kiyyaa irra deemaara. Karaa gootota kale irra deemaara. maali Sitfalliguu ispoonsar naa ta'e kaalfa lagaachuu ta'utu karaa abboonni keenya irratti miidhamaarraa jechuudha. Allaqee achina Amaaranya. Emek. Hai.
هدو هاسويتي فندشا مالي في ايه قابصو رجل ابسول تبيو قابصو سبونسرا يفرنجي ديمو الناس بوزر سي لما سيقولوا الكتة لا هيرير رابيو هيدا كان اسكي سابو ini sponsor nama si bodo arkat tiseng si gamadu ke لا لا جولنا تشكين ذا ميد أما جرتي هيرير بانا نما غورمي سينانجا يعني غورمي سينما سافتي safi ani wahid tu gurmet di magur wae inta la sawi kisan na dubiste tore isi rafile saganta ko pesrem achira nama to ko jira gargar sa jam كي كي هدو لا فالكاز يا بنتي فوق أجرا ستاندين بيتنياتي amma dagamu bitadde dagamu amma dagamu وش موكين يا أمالو مكين أكنا أثو مكين حبيبي ومارا كون كابو أمريكا في كندا جانب تنتان mata ko pesun dando ada bito kofa tapi gora waan funyaanida tara ufirraa baaftee dhagaan lafatti tumtee walitti cafalla eegdha warqee amaartedha intalli funyaan urate funyaan jala jiru maal gootaa furakkifta manastirii fardaa goratte faraanga injiru mar manastirii goratu kana barbaachisa manastirii nadiree gaadalla Tugan abgesi mal. biri keessa muratanii Nama daun demu. Itti funfatu tanan naaf ta'u. Maal jechuudha? Dama ministirii. nyaannee dhufnee siin jedha Deemina maal hin jirtare? taapii godha shabaab bannaa taachuu dabiltaap keessattuu ijoolleen dhiiraa gizee ammakii wajjin taphadhu qabsaaya porofaayilii isinaa godhattu isin jaalladhatiin haa jettu qabsoo itti mudda intalli heeruma gaheera baqqaaf wake up manastirii adii saneessa goote takaleessa intalli xiyyeetuun mansuurii majamaal taate badaboo maayii kana uffata guyyuma guyyaan jijjiirti adde mansuur samii eenyu jennaare mansuur mataate wallaa maki wallaa mansuurii mataate bar shittoo qabda Ini kawa. mee ufitti godhe wallaa mansuurii mataate bar Nah, kau balciste wallahi. Syai kabda. Abitti uffata yoo bitatte biraandii ka dabbaa shamaranii akka dabbaa shamaranii bareedu akkanaa kana bitadhu amma doktoroota oromoo keessaa namni kootii akkanaa qabu hin jiru shuftu haala biraandii jedhama kun biraandii ijoolleen shamaranii warri jaarsi keessan salbaaja bitatu akkanaa kana isin haa bitatu itti agarsiisa jakkeetii akka doktoraa tan waan irratti argitan jaarsa keessanii bitaa yookiin bitachiisa maaliif aan doktora waan ta'eef biraandii mana dhufan waan ta'u hin jetti jaartiin asii hin saalfatti jaartiin tiyya gisee anasiisuuf jette wallahi waa nyaataa jirti salphite wallahi maal rafina jagataa kana maalee ililli torbanaa kenna sa'aatii saaf kennachi sa'aatiin biraandidha wallahi fidi xafaxxafuu bada ililli torbanaa kenna laala kunillee amma biraandidha shuftuu biraandii ta'uu isa kama kii dhufura qabdu isaa morgiidha namni tokko bira thank you Saati amma ol qabdee kana ganaara. wallahi this is brand shuf Ara. Maali maqaan isaa? David maqaan isii kan Ronaldoon godhatu san maqaan isaa maalinni manastirii jaartiin Ronaldoo kaayatte naan jiran jette ati 20 sitti himanii nu kunoo kan Ronaldoon kaayate bitan Triple guys wallahi makiintu manastirii bitatu mana manastirii ayte 20 jennaani deeshe maaliif jennaani jaartiin Ronaldootu kaayate na jedhanii achiin fiidee biraa baate angaruu isin xiqqii qabee sa'aatiin Ronaldoon kaate bitan ilaala Fiideen baanee bara. Anis cubbuudha Oromoo jennaan achumaan 25 galchan. Rolex An cubbuudha. Triple 2,000 galchaa kaayina dabna Deem baane maali?
Kami. Guys, Firang kamu bakka. Manatsiri mita da jirsini. Manatsiri akkamatti faaya akkanan jaa meeqa giseen jiru qarshii 25 jaartii kiristaanaa uffate. Oh, gudu kono. Kiristaanaa si abaasu giseen jachuma kaayeen deeme bira. Muse, soda nebar gasti bale muse terga dedura. Kana amma asii ni jaal. Mukalla. Adamma. Soalan bet. No, adana. Guys, happy gor. Dhugaasi mo'achuun qabaama hundee. Firang kau domali namot. Guys, jolan kiamat happy gor. Abi boche mat happy gor banna tacho. Sini dabar happy gor ame. Hala. Happy gor. Alaikum salam. كيف حالك يا آدم؟ تعرفه؟ هيا فولي تيرا دو كان فولي يعني كيف؟ إيه ترى يمده؟ Ada mana punya tunjira wala? एयरपोर्ट थी रुपा एयरपोर्ट थी अगर उसे खबर बहुत खबर जो बार Aku asli edani kata mesiti la ilahi takka jirenya khiyete kasti adaba min bekti to kana ratti माँ وين عرفتي شنقولتي وين عرفتي بشا وين عرفتي asli subhanallah तापी को रखा है guys namusa معلم مويت قوتي أصلي إن أجام सिमियू तिंगो ने वहाँ कैसे मारा उसे ने सगले की यमित गोरा को मदद तिंटा जब यहाँ से उम्मीद बचने नहीं ummata bashannansiise akkamittiin isin bashannis guys taabtaabuunaaf hin goone maaliin isin bashannansi taabtaabnaaf godha namoosisaa maakii maaliif raachoo waliin hin seenne saa wal harkaan jirru inni seena laayifii dhiyeenya kana seenaa waan jiru so anis kaleessa laayifii seenuu eegale laayifii irraa ubbateen jira kalumaan eegalee bashannansiisii okay wallee itti isinii banu akkamime natti heerumii indee ani bakka nama ajaa'ibu natti heerumii okay amma fakkinya hayyee injee amma akkami silaa fakkinya hayyee sittiin heerumee sinjee akkami silaamee amma Makiko Sinjanet, thank you. Thank you so much. I speeding me. Yalla guys triple no sorry esuma natti dhufe ala ummata qashti warri abaaboo guuttanii bantan galatoma አንድ ዶክተሩ ሰፕራይዝ የሚያደርግ ሰው የለም እዚህ ጋር አሁን ይሄ ሁሉ ኩርሲ ይገርም ይገርም ሌላ ሊገዛ አላ ويقول لي ركيت قلت يعني كان كده يا فجرت نور والفن انا عندي تيك توك هنا فكات ما نعرف نيانين كبا جايز ما كيف رانكم دوقات من دينوسو تابي غورا جاي اصلي خدمن لايف يغلي ما دي بيسين غرامي فرانكم
Aduh, fe'uuti maan anjaan moraalii nan tuqina kan akkaawuntii kiyya narraa gubachuun natti dhaga'ama gisee kanaan jettan. Bootare. Natti dhaga'ama akkaawuntii kiyya yaadadda bakka. Goonni booyare fira dhabuuf jedhee yoo waraanni iyyuu seene marfee ukeessa xiyyiti ukeessa guura jedhani. Bakka akkaawuntii kan gaafa jiru hin beekani. Just ani kaleessa lafaa ol ka'u jira amma akka nama kaleessa tiktookii banateeti aniin tuni. So if you, nun jeeqina.